Humni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibba Oromiyaa aanaa Eebban Arsii keessatti WBOn zoonii lixa Oromiyaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti tarkaanfii ilaalessaa diinee irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni zooniilee beeksisan. Hardi waxabajjii torba bara 2026 shamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduu injifannoolee irree fi gaachanni sabaa WBOn aanaalee garaagaraa keessatti galmeessan isinitti himna. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaan affeerraa keenya oduu waliin anjaaltii sabaatiin. Humni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii kibba Oromiyaa tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni zoonichaa beeksise. Akka maddeen odeeffannoo addeessanitti tarkaanfiin kun godina Arsii lixaa magaalaa Eebban Arsii ganda Shoophaa Bultum kaampii kutaa magaalaa aanaa ganda Gaagaa Duwwaa lamaa keessatti waxabajjii 4 bara 2026 loltoota Impaayera Itoophiyaa irratti gaggeeffame. Tarkaanfii kana keessatti humnoota mootummaa PP keessaa loltoonni 165 battalatti kan du'an yoo ta'u 215 ol immoo madoo ciccimaan rukutamuu hoogganni WBO zoonii kibba Oromiyaa beeksiseeru. Loltoota madaan kanneen keessaas namoonni 89 gara hospitaala Malkaa Odaa Shaashamannee geeffamanii yaalamaa kan jiran yommuu ta'u isaanuma keessaas namoonni 10 erga hospitaala seenanii booda du'uun isaanii ibsamee jira. Hospitaalli Malkaa Odaa baay'ina madoo simachuu dadhabuu irraa kan ka'e loltoonni PP 14 gara hospitaala biratti darbuun magaalaa Hawaasaa keessatti yaalamaa jiraachuu isaanii mirkanaa'eera. Dabalataan loltoonni PP 25 fayyaa isaanitti qabamuun harka WBO jiraachuu fi barnoonni haaromsa sammuu kennamaaf jiraachuu hoogganni zoonichaa beeksisaniiru. Gama meeshaalee waraanaa meeshaalee gurguddoo akka bireena isnaayiparii akkasumas qawwee akaamaa hedduu hidhannoo guutuu waliin dugda loltoota mootummaa irraa booji'amuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'eera. Haaluma wal fakkaatuun humni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixa Oromiyaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti tarkaanfii ilaalessaa diinee irratti fudhateen injifannoo argachuu hoogganni zoonichaa beeksise. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman addeessanitti irree fi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda Toontoo Gaarii keessatti waxabajjii 5 bara 2026 tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen du'aa fi madoo cimaan adabuu isaa ibsee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan tiksitoonni PP 3 battalatti kan du'an yommuu ta'u akkamimmoo madoo ulfaataan rukutamuu hoogganni WBO zoonii lixa Oromiyaa himanii jiru. Akkasumas loltoonni 4 fayyaa isaanitti qabamuun harka WBO jiraachuu isaanii mirkanaa'eera. Booji'amtoonni loltoonni mootummaa harkaan qabaman kunneenis mirgi booji'amaa eegamee fi barnoonni haaromsa sammuu kennamaa fi jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Gama meeshaalee waraanaa qawwee akaamaa 3 duubatti afaa 2 walitti qawwee 5 hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaawwan adda addaa dugda loltoota mootummaa irraa booji'amuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaaniin hanga bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatamu jabaatee itti fufa jechuu ibsaniiru. Uummanni Oromoo aanaa Eebban Arsii fi Jimmaa Horroo keessatti humnoota PP'n hiraarfamaa jiran injifannoo argametti gammaduu ibsanii hanga kaayyoon qabsoo Oromoo galma gahutti waan danda'aniif WBO cinaa ni dhaabbanna jedhanii jiru. Injifannoon kan uummata Oromooti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jecha hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.